sani sering anaga kodi kayu galan hatau jole kenya wallahi kanaka kesan daraja bat nabit wari Facebook ira galala kaji dajura ham Facebook hara yo banattari uya to kotena mele to karga chudane YouTube ira tigaru ini na fuwan def ofifsun guddadani namasi guddisa wari YouTube ira nanti kota wari Facebook ira wat kota takwa wari YouTube kana kes kan jiru sa garu mo badgel lalu imbalu samu sali kes kan jiru garu bayi pada ada curah naga sini pada kayak kesana kita mudah tu pun ada facility mereka ada ini semua sini terpakai wajah mana Facebook update lah dia mudah nama sini curah jadi pun nama sedikit jadi curah mana dia ada makan keseru nama sedikit jadi curah wajah ini semua sini Facebook update ini wajah sini ada tiga fatani ini Facebook update jadi curah nah dalam terpakai itu dalam biasa pakai kata balisa ada rumah ini sih mal kita sih pakai barang malam aku rasa di kafaran jota aku rasa di barang malam aku rasa di kafaran jota ti erosan baru terjadi curah Kenya barang malam aku rasa barang malam sedih ti kesan pakai barang malam sedih maybe barang malam aku rasa di baru terjadi erosan aci ما تلاقي مجيئة كفانا ولا الجنيه جورا مجيئة سنة فانا كم تو ولا الجنيه ودونا نجلادو ما قال بيروتيرا يشيل مدة كشكرا بعدي يا رفتي كان يشيل خصوص ما توي تجرا كلا أمريكا جوات شنبرا هوجتو هذا بلاتيسي إنت اللي بنا رفتي جورا مجيئة بنا رفتي شيني غرغرو في إيه جورا يروحون بنا رفتي كان كي يا ما تنا بلا جرسمو بنا دمن برسج كفي كلا أمريكا جورا akacara tay bariste mucha ani berhojatu godo barbadan jitu hojatu barbadan ish ega jitu wala gani de mo anti jolle wal wani ni wanturani fi ish ega jitu amma takida de afterani garu ish ega tarbita ko fakani hitte ko jitu jolle wali bariste ko jitu wala berut kesgirta la bariste wala gasa himbe jitu abade ulfatara kashba ittiba zinjala himbe jitu himbe to hadi hama ريون شيء وياس نداتهم باقي ساني والبربرة اللي كان ساني ما تساني وانقتي باقي تبغى ساني يقول سنة سنة ولا سدين تاو زوجة كنا ولا سدين تاو زوجة كان كيتين بدأ وبرد كستين بيتو قتي باقي تبغى وني ديمو بارك ديمو نسرا أشي مني شيء وبلتني ديشين بروجكت شوني في مني كده كس والفول اللي جتورا فوقي تكفر جرا مجيء ولا جات جتورا أنا نادي ولا زال جتجتورا أشي مجيء سنة فانا ولا جتجتورا مجيء وقا يرون مجيء شو وقا لما مجيء ناني ما تنبرر مجيء وقا لما تقولي مجيء تني جولر كتباتي جتورا وبري باتي إنهم قداس دائما سكوتر والفتوان تي تكيلا لنا جتجتورا ديمي فانا بوي جتورا جلا garaj jala buitana uciti hebu buat uciti awala suksinda la kosa wajijire chura achila kosa wajijire la kashin hiya qadute kambiya walfitani fi finiti fana tukriya qadi hiya shisun akapastari sinta barum sadabalata sinbalata nano garji boleda tajajila akaya detiga ini ani wana dek tajajila ni kabu wantin be kujuru kan manjerera achi mucayyo kura kasna de tijura mucayyo kan ekonomi wadde de jira jira gurba kana jira jira fi itu faade jira kan shi kino jattu biri bala mashan tamara ani biri bashan tamara dolar bashan tamara jira ani mo dolar bala ma fi torba taman jira jira achi سوسيتي بايبري كنا برس لشين لابس بايبري كنا الجاش سنجال إتوس فايدة من بيبوجلا جبت يوم من فايدة بوجلا وقا أشي مجتي نابوسته أشي ولا سوسي جنب على الجلا أشي ولا سوسينو كومنتس ولي كنا تريد على فيسبوك تستخدم فيسبوك أنا سي بايو دين تبان الجلا كوسا بايو جالتي أشي mucahuni komenti ko yaratti siargi akasakasida mucahana wal baru qabda malena ajete ani mo nama fana wal baru titiyu yero sana
kan kiyyayyuu haalli keessa rakkisaadha jechuudha. Xiqqooshi yeroo dheeraa hojjette jijjiirama argatan waan ta'eef Beerut keessatti ani yeroo itti hojjechaa jiru suni qisaasayyuu sanatti fakkaata dhiphina guddaa keessa jira kunaan hojjedhee jijjiirama yookiin ofii jijjiiramaa keessa jijjiira jedhee yaaduu sana keessa jira jechuudha. Ani furmaata dhabee kufa dimokiraasii argachuun koo wifi fayyadamuun koo Saawudii keessatti warra rakkadee fi Beerut keessatti firiidamii ta'edha jechuudha. Isas nan laala haa ta'u malee wanta mucee hojjetu sun xaamii naaf hin taane gura kiyyaaruu yeroo sananii hojii waan hin qabneef online waan ta'e namoota akkasii haasofsiisaa oola jechuudha. Haa ta'u malee kanaan kun naaf salphaadhee mucitti akka fuudhee jechuudha lakkoofsa bilbilaa akka fuudhee mucaan haasofsiisaa akkasuma jechuudha. Waan sirriidhaaf eeggachuu qabda isinitti hiriyoota afaan hojjettanii fi hiriyoota feesbuukii irraa wal bartanii fi ganaalee shamarran bitoon ta'an ofii keessanitti yaaddan nama afaan wal baruudha wal agartaniif ergaa guddaa isinii ta'a jechuudha. Ergaa waan dubbii kun jechuudha achi lakkaa mucaan isheettiin wal baraaretti kuni mucayyoo kana agarsiisee fudhachuudha. Biyya wal filanii Finfinnee mana nama turtee achitti faana turan jechuudha. Wal wajjin turan jechuudha. Ijoollee kun lamaanuu ijoollee Wallaggaati achi maal gooti mucaa kana lakkaa jiraachisuudhaaf ikoonomiin isheetti ulfaatee jira jechuudha. Mucaa kana tajaajiluu hin dandeenye qarshii argattu jechuudha. Kanaaf jecha immoo qarshii irratti dabalee nama gurbaa kana tajaajilu barbaade jechuudha. Laala hiriyaa ishee dabarsitee birriidhaan gurgurte jechuudha. Achi naaf kenniti nana haasofsiisaa gaafa kana Ameerikaa tajaajiladha gaafa kana iddoo akkasiin deeme tajaajiladha gaafa kana iddoo kana deeme tajaajila barumsa koos digirii fidedha barumsa koos dippiloomaa fidedha gadi buusaa obaasa achi gaafa kaanii bakka nasargitee kan biraa taatee jechuudha. Man wajjiree walii galtanii minaan suura qaqqabarte na argite jechuudha. Suura koo suura isaa fuutee walitti kana argite jechuudha. Jedhanii achi na tokko keessi booddanyoota hundaa miti badduun akkasii jechuudha. Tokko keessa sammuu banaan jira mana haadha niitii kiyyaa kana mana haadha namicha kiyyaa kana hojjettu mucayyoo ni jirti mucayyoo warra hamboo tokko achi gaafa gurbaadhaan walii haasofsiisnu immoo guyyaa sadii wal achan bula jechuudha. Qidaamee kaasee amma boddaatti achan bula jechuudha. Mana mucayyitti maatii bira deemu jedhee waan ta'eef asxabii wayyaa haasofsiistaan ati tokko lafannatti dhootachi akkasitti barjana esti natti agarsiisinaa jette sishinaa jette sidetti ni mochuudha. Achi natti agarsiisinaa itti agarsiisee mana sini jedhee toona isinitti meerraa naftan jechuudha. Kolfaa fi achi ishee ama muudii kun siin gallee naa jettee naaf hin galle garuu adiitti qabannaa jedhee hin jiru kana jechuudha. Gaafa kaanii mucittiin sun ammas dabalataan turtee dhufti jechuudha. Ijoollee eegicha gibbii keessa gaafa dhuftu nagaafatti jechuudha. Waa'ee masa nagaafatti innis gaggabee kan biraa godhatee bakka gurbaa kanaa toleessiti walii galtanii reetti maala geessanii jetti nama gaariidha jetti waan ishiin jettu akkanii guyyaa bakka. Ani bakka nama waan nama nuuf liyaa koo gaariidha dheesiif kenne adaraa kee hindatini adaraa kee buusini adaraa kee buufachiisini jette dhaamti yeroo hunda dhaamsa dhaamti jechuudha. Mucaa kanaa baay'ee tolche gaggabde akkanaan isa faana qisaasee isa hojjedhu jechuudha. Fireendii kooti jedhee akkanaan isa qallabu barbaadde turte jechuudha. Isheen baay'ee dheebotte jechuudha. Bakka maalirra geessarra jetti isaa maalirra geessa jetti anaan maalirra geessa jetti basuma ani mudda sana birrii jechuudha. Dhagaa jalaan barbaadan immoo yeroo sana dhagaa nan hin badeen hin jiru jechuudha. Birrii barbaada. Dhugaatiin hiyyummaa waan baay'ee sin barsiisan yoo harkaan qabaatiin wanti itti dhuftanii akkaataatti qabattas sin barsiisan jechuudha. Dhugaatiin jedhan akka waan baay'ee sin barsiisan yoo hin qabaatiin kaayyoo malee biyyaa baatan kisaaraa guddaa keessa galtu jechuudha. Yeroo ijoollee baay'ee keessa maalitti hirkatanii waan itti dhuftaniif tuu galmaa hin galle salbaadii baatanii galuudha. Warri kisaaraa hojjetan baay'ee keessatti jira jechuudha. Jijjiirama biraa agarsiisuu qaba ilmi namaa adda biyyaa bahee talii nama adda biyyaa baatee waan qabatamaa tokko hojjechuutu irra jira jechuudha. Dhugaatiin hin jira qarshiin baala miti yookiin baala mukarraa harca'u miti mana madaala keessa kan fuutee dargaggeessaaf ergitu jechuudha. Akkatti dhufu qaba. Jalalli immoo jaamaadha kan jedhu dhugumaadha jechuudha. Maaliif hamaa namarraan barbaadu faayidaa mataa isaatiif fiigu dhugumaa jaamaadha jechuudha. Namni tokko maal akka ta'e otoo adda baafatee kisaaraa keessa galuu dhugumaa jaaminaatiidha jechuudha. Achi gaafa kan silkii namarratti gattee deemtidha. Silkii namarratti gattee deemti xaawulaan keessee kushina bakka hojjedhu gattee ijoollee niitiitti itti gatti immoo yeroo baay'ee waa ijoollee koo fuudhanii jennaan silkii xaawulaarratti gattee gaafa deemtu miseejii isaa walii barreessan gadi fudhadhee adda kaafna jechaadha. Naan argee waan tokkollee hin jenne
ittisin dubbanne maalifi ani waan inni barreessaa bahe waan tahani barreessaa fi bahe waan tani waa'ee paastarinaati afaasaa dubbachaa ture hunda feesbuukii biraa banadhee achirratti poost godheeti ijoolleen achirra koomentii tireebu jechuudha karaa biraati. Caaltuu tolaa jedha feesbuukii sana naqashee insaarchi godhaa laalaa yoosni bahe jechuudha dhugaa caaltuu tolaa intala wayii intala surree jiisii keewwattuu fi shurraabee wayii keewwattu turra jiran feesbuukii sana namoota baay'ee qabadeera jechuudha dhugaa sinigee achi gaafa kaan achirratti poost godhee isa achirratti fireende godhadhe jechuudha achi waan hojii keessi deebisanaa jedhee lafti hojii keessi deebisanaa jedhee dhugaadha ummaaf naaf hin deebisne dhugaadha wooti maa naan deebisne akkamitti naaf hin deebisne gatii goonte lamina hin malleessa እና gaafa kaanii intali sun manuma keessattuu teessuu jaraan wal lolte jechuudha jaraan wal lolte jarri achitti shittumanii harkaan manaa caccabsanii gadi baasanii akkasutti bayeetti gaama misxara sanatti odeessinan ishii gaafadheenaan akkasitti manichi keessa akkas ta'e ta'u bayee naan jettee sagalee naa qabdi isuma akkas taatee baate uffata koo faggatee hin beekaa jettee baay'ee gara nyaatti immoo uffata bitee si ergadheeni baqqaanii baadiyyaa lafa uffata bitee si ergadheeni ture jettee irraa akkasa waan ta'eef amaashii jettirra gaarummaa tokkootu dursee jechuudha uffata bitee si ergadheeni mana kiraa baatee waan kaffalattu dhabdee namni karaarra ishii fuudhee mana ijaazaa geessee aramni jechuudha ishii kaayachitti waan kaffalattu dhabdee kubuuziin birrii lama ishii gadadee achitti durii ijoollee ishiitti taphatanii ulfa fuutee galte waan argatte jechuudha ulfa fuutee galte akkamitti yoo dafanii ijoollee sana keessatti beeruutti keessa ishii baasan jiru malmeela keessa seentee agartuu shaanqadhaan agartuu bahaanaan agartuu intala sanaan beeku jechuudha ulfa fuutee galte waan argatte intala sun jechuudha akkasitti gatii ishii argattee ala waaqayyo nyaatamuu dha oolche jechuudha kanaaf namoonni haadha sinii akaatileessa abaabileessa maalummaa san beene viidiyoo tokkotu dheerata malee viidiyoo biraatti sinii dabalaa ture yoo wanta yaada kanaa wal fakkaatu kaleessa ijoollee wayii ijoolleen lama gurbaa hin beekamneef lama ta'anii ulfaa'an jechuudha dhugaa sinii jedha gurbaa hin beekamne haati isaa abbaan isaa hin beekamne lama ta'anii ulfaa'an jechuudha isaanis akka isaan ulfaa'anii oddoo garaagaraatti ulfaa'anii ishii kun intala maalii koottee ishii tokko fuudhee ishii tokko bira geessee amma asitti ishii tokko ji'a ishii tokko ji'a sagalee geessee walitti galchee jechuudha. Dhugaas haati isaa abbaa isaan beekamu gaafa qolatanii baaltaa keessa gadi ba'u isheen kun gurbaan beektu isheen sun gurbaan beektu isheen kun waggaa sadii faana sana isheen sun waggaa meeqa faana ta'e ulfa ji'a sagalee jedha jechuudha. Haati isaa abbaa isaa kan hin beekamneefaan adiraashaa isaa kan hin beekamneefaan ashasha gedee jechuun kisaaraa guddaa qabuudha. Amma ijoollee kun lamaan ulfaadha waan nyaatan qaban waan dhuganii qabanii hebera jedhanii himachuu danda'an isheen kun isaan beektu isheen kun isaan beektu jechuudha. Namni akkamitti gaafa bargaafatee faana rafu maal haadha isaa abbaa isaa yookiin obbolaa isaa hiriyaa isaa illee wallaala jechuudha. Amma kan ofirraa duunee jira jechuudha dhugaa isaan ta'e. Namni dogoggoruuti inni dogoggora garuu hanga kana dogoggoruun du'a gararraa jechuudha. Isa du'ee gararraa isa jiru gadi jechuudha namni waan kana hunda ofirratti hojjechiisu jira. Namni sa'aatii kana maal akka ta'e hin beeku inni ishiidhaaf iyyaadu ishiin isaaf iyyaadu maal keessa akka jirran hin beeku jechuudha dhugaa isin jedha. Kan jechuun hiriyaan koo kuni hiriyaa kun jedha garuu kan maal jedhaa jenna diraamaa kanaan hojjechuudha kaatee waaqayyo na oolchesin jedha. Waan baay'ee oolera gandaa labaa kana keessatti jechuudha dhugaa. Dogoggoruutti nan dogoggora garuu baay'ee isa oola jechuudha. Kanaaf har'as namoonni si faana amma yeroo baay'ee dhufanii shamarran chaatii la godhu jechuudha. Chaatii la godhanii warra qoosaa hin qoosnaa sim jedhanii amma kaleessa gara tokko inni kiima bulte waan Facebook kana irra jechuudha wanni jechuudha. Inni kiima bulte jechuudha ergamtee dhufte jechuudha. Yookiin wayii yookiin jaalalashii bakka buufachuu fi yookiin immoo obboleessa isheetii barbaade jechuudha. Illee kun jettee yookiin Facebook irra naasofiste jechuudha. Qashteen daataa fayyadama kan hin jiru biyyaan jedhanii kan hin jiru biyyaadha daataa fayyadama narraa hin jedhanii kaasanii jedhana. Warra hoona erga Facebook keessanii dhufanii of eeggadha. Kisaaraa guddaadha sissaaxiluuf jechuudha. Kufaatii guddaadha kuffisuudhaaf kan isaan akkasuudha. Dhiiraa bichaa dogoggora. Ijoollee dhiiraa bichaa nama dogoggorsaa. Hundumti kan nama dogoggorsaa ol fayyaa buleessi kan sammuu fayyaa kan fageessee yaadu kan obboleetti qabu kan haadha kan fageessee yaadu baay'ee jira. Hara malee immoo kan bakka humtuutti hin dhaga'amu kan namummaatti hin dhaga'amu kan yaada sammuu isheetti bichaadhaaf iddoo baay'ee jira jechuudha. Kanaaf kan akka intala kanaa fi kan akka gurbaa kanaa isheen dabarsitee birriitti gurgurattee inni immoo birriidhaadhee afaan sana fakkaatu hiriyaas godhadhee lafaan haasaa turuusaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Namni garaa amma maka garaa namni akkamitti yaada garaa ofitti qaadeffatu dhugaa namni akkamitti yaada garaa ofitti qaadeffatu dubbii afaan isaa keessa buuta akkamitti qaadeffatu
yoo nama sodaachuudha baate jechuudha. Addunyaa gabaabdudha yeroo gabaabdudha jechuudha. Yeroo dheeraa kan irra jiraannu kun daraabaadha waan ganne deemu jennee wal sakaaluun gatii hin qabu jechuudha. Dhugaa haqaan yoo gaarummaa facaasnee darbine namoota biraatiifis fakkeenya ta'uu dandeenya jechuudha. Hamminaaf jannina biyya lafaa kanarra keenya darbinu gatii hin qabu. Ol samiirrattis gatii nuti kaffallu dachaa iqib dirribiidha jechuudha. Ibidda boba'oo bishaan lafatu si eeggata ol samiirratti gochaa dhabootuuf jechuudha. Hojii har'a hojjettu miidiyaa jala dhufattee ishii miidhuun miidiyaa jala dhufattee isa miidhuun gaarummaa sitti fakkaatee jireenya ishii gabaabduu kana inni 70 hafee jira qashtii kun inni 80 hafee jira akkan carroometu 20-30 jiraachaa jira ishee kanaaf jette jallina nyaatin jallina sun hojjetee kanaaf amma qabdu humna qabduun tattaafadhu balbala hojii immoo kan namatti banu sammuu ofii fi amantii ofiiti. Fi cimina konfidensiyaati qabdu kan balbala hojiisti balee sin milkeessuu danda'u. Qarqara hojii dhaabbattee kun nan tuqeeni kun sin nan tuqeeni kun dandaalatu hojiitti jijjiirama fiduu dandeessu hojiitti illee galuu hin dandeessu jechuudha. Iddoon ati filattu yoomillee iddoon ati hojjedhaa filattu sun yoomillee si bira gahuu danda'u. Malli hojii adaka hojjetamaa dhufa waan ta'eef akkuma shiigginyiidha jechuudha. Jalaa kutatamaa dhufa jettee dura leessitoo xaladde jettee dura qansaraa baatee ol baate malee har'a kaatee utaaltee keessa ba'uudhaaf hin danda'amu akkasii jechuudha. Inni akkasii loogii baay'ee qaba. Garuu haqa qabeessaan jireenya mi'aa jireenya nama biraa barsiisu hojjedhee biyya lafaa kanarra darbootte gabbuu itti hojjedhu. Gadi bu'ee hojjedhu. Feesbuuk irraa hichi keessa badee alaaljii fi ija keenya jaamse. Gadi bu'ee hojjedhu. Hojii baay'ee jira. Dhugaan sin jedhu. Otoo hojiin hin jiru ta'e qasiraan maal dhibba shangalaadha. Otoo hojiin hin jiru ta'e hojiin jira. Nama hojjetutu hin jiru. Hundi miidiyaa baatee ta'a akkamitti hojjeta. Amma dhaqee qasiraa kana dhagaa falaxaa ta'eefu shanjaa walitti qabee yoo bobeessaa oolan kan keessa carroo birraa hin nyaata jechuudha. Kanaaf gadi bu'aa hojjedha. Dhiiras ta'e dhalaa gadi bu'aa hojjedha. Yoo hojjedha kan hojjetan dhuftani mi'aawuu danda'a hojii. Bali yoo teessanii dhiira irraa nyaatan yoo teessanii shamarran irraa nyaatani wanti mi'aawu hin jiru qaanii hin qabu. Amma buqqee ta'e dabaaqola soogiddaa fi zayitii hin qabne jechuudha. Okay? Kanaaf intala sana seenaan dagata midhaan hojjettee deemte jechuudha. Kanaaf garuu barumsa guddaa laatee ergasii shamarran tokkittiin jinjanaa kootti hin deemne jechuudha. Haadha sin taqabbalu isas dhaaba koo dhufan jechuudha. Ergaa intala sanaa shamarran illee hin amanu edda gurbaa sanaa dhuguma hiriyaa ofii birriitti gurguratu jechuudha dhugaadhuma nan amane jechuudha gurbaa sana hiriyaasa birriidha jedhee wanni jechuuni. Salphina immoo gooftaan ishee salphisa laala ulfa fuutee qe'ee deemtee galuu laala sumniin qabdu shiliingiin qabdu ji'oota muraasa jettee garuu keessa sanaanuu salphina akkasitti qe'ee maatiitti deemtee galte. Hangaruu ulfinaan kabajaalan qe'ee maatii kooti galee haramuu balbala hojiitiin deebi'ee dhufu jira kana jechuudha. Kanaaf jalli nan hojjetina. Har'a yoo sitti fakkaachuu baate garuu daandii kee irratti gatii tiraanspoortii sii ta'a. Wanta kan hojjetu waan ta'eef jalli nan hin hojjete. Dhugaa fi haqa dafqa keetiin nyaadhu. Yoo beelufte immoo lammii keenya sabni keenya Amaara Oromoo jennee wal qoodnu kuni warra garaa uummata jabaatu miti. Dhugaas iddoo biratti nama si bira darbu ati Oromoodhaan si bira darbu ati Amaaraan si bira darbu lammii keenya lammii gara laafessaadha. Lammii waliin laachuu waliif gara walitti uffisuudhaaf fiiguudha jechuudha. Amma Araba bira wajjin walaalle kiniinii mataa yoo xiqqaate biyyoota darbu kaan keessa birii shan kaan keessa birii tokko kaan keessa birii lama namni saddeet kennu jiru Araboota bira jechuudha. Otoo gadi baatee naannoo ciiftee yakka dhalit ibamtee naannoo ciifte taanaan yakka dhalit keessatti madaqatti sigatanii achitti duutaa jechuudha dhibee keetiin. Biyya keenya garuu akkas keessa jiru. Baay'ee dhibamaa fakkaatee baay'ee bashannanaa fakkaatee qaraxiixii baatee kan soorame baay'ee jira. Maaliif sabni keenya gara laafessa waan ta'eef jechuudha.